كلام كلام كاسباتي Harusnya kayak bahasa ramula tak kamisa harusnya dugumati tarumatana fute mau madurat fute jirta tara itu gudura mare be talama dana matin toltu Akak baca channel ini agar turun biji. Wallahi aja channel teh ni muta teh bara kana ma bofa muta kayak sabe Hamzah bilang tu hai kau bisa tuh bi Nabli baita. Ifi ini channel aku. Buka waktu namanya channel Wana sabun ami tuh wana macam channel saja. sabun andi kan coba makeup itu cuma cuma tuh bi interasi bi wana namanya channel saja ilke unda siada te bara ilke unda siada te bara tu kamu berani kote yo aku mau gubah karena lagi yo aku mau gubah karena khesiri sakno siada dili bisa te bara tu orangnya tadi bara Wah, korang aja dah kare kasi ho masyaallah. Bata kasimbar bagi so jiwan ne jinni to bata kasimbar bagi so futeri Allah itu Orang guru kata ega aku mengubah kalau krisis hari kami tadi sini. Asra di kapte ai Hadis Bukhari Muslim ra. muttafaqun alayhi yenne tar mana man jana tar kune galle Eda boleh din no ya nada. nan jamiti wallahi Eda jalan boleh din no. gana yo garte in khairi riba ngama se khasu sine yami te ko khasu turi Amma jarti na mere jarti और aku jarti na hafti sahabat ka. ya no waluman Ini nama itu kayak sana gulu dan dulu. ya dugar waluman de jina kuma nama mana tinjira jira ta kesi raw sira fiji Inshallah. ate Ati dia wata nih sana waktu saya lagi tuh lewat rumah tore. aninjiro ani wara guisen namni dunjiro amma u bure katika shata ko talaga tika sho ka kabano ina ol debe male ani bar jirenya khiya bakuma sadi jira bar taka rafutin jira taka dalagutin jira taka kamu tinjira sadiyan kana cinka wata kalle عليكم كابر سخية بقوان رجال تنتاجر تاجرته kas jammo magara bizjare jar أيوة تيجي تسيجا من بقوان رجال تنتاجر ترى في سيجر سيسويتا أنا أركو راف نيجاتو غارا في برابو جرا Ini buat hanya tumpang tanda di mana. Lakalayu kalau tim rapsha gudani. والله تمان دفعني برك أوسم جرت تكين فقامله سيجرا من بالكاتو anu hanga ila amma tiro yo mo piranki de jani yeti egatro Agar أفندي mai sisira نمون kana si live wal bet larkini yo mo piranki jani asbani ti egatro bari. أنا Masa ini ada barang. حمزة لين شكني أشتي يوم أسباتي حمزة نقبل سخيتي أكنت تينكو تقول Boleh beli bayar dah cakap tu ni masa aja. أنقول يتك شكني مالي فنديرة ترى شكو إيتا إيرامتي إيرة ترى شكو دلاتنا شك مالي فكات بينا كنا دكش مرة رامي كو يقتي Jadi orang di Irani beda. يا مالي فديرتي الجنون سي تكو بيتا أيوة هندت دايتو أتذكر anyway ما شاء الله دو اللي ميديا خلنا لك أو تيجو ثاني نام بريدة خول فكات أغسطس إسلاتي ورافع مسي والبراتة أنا قويا فيسبوك رتين أركبيته قويا فوتو قويا سوونتة تاني هاي الله تبين تندوق على مكم جيتين فنتخن كجلا سينير عليه خنو تبين دوقا nama itu dua itu kita dari juara ke urmesa ni muti ya bitan kaji menurut tinggal ni dua kalau mau mata karab berkara catur ya juara malif namni
dirree bahee as gubbarratti walqaadhii muu isaaniitii fi kaanis tonkolli biraatis cinaa ka'ee dorgommiidhaan yoo nan hin fuune kaanis ani yoo inni ati sii fuute qofoo mataan baafadhaa fi balaan takka as gubbaa deemaa turte. This is the first time gartee yeroo jalqabaatiif namni social media irratti eegaan dhufe akka inni waan akkana arge du'aayii godhaatuma ture namuutu. Anuma akka fiijaatti hangaan shakkaa ture san yaa rabbi waan ta'e dhugaa godhi jeeti. Hedduu walli isin jaaladhee ture du'aayiillee godhaa ture. Wajawee lafaatiin kee guddaadhaati baani. Guddaadha. Allah. Lafaatiin haa. Marga akka walitti dhufaatiin kiyyaa fi qayyisiidha. Wajawee yoo gara dhugaatti deebine namoota biraatiif illee fakkeenya ta'a. Namoota baay'ee jira beektaa jaalallarraa abdii muratanii bakka dhiirris dhalaa amanuu dadhabee dhalaan dhiira amanuu dadhabdee waa hedduu karaa ciccitee ture waan san hunda wallaaname haala kana dhugaa dubbachuuf yoo gara dhugaatti deebine maaliifi lakka akkatti eegalame akka dhumuunis ni jira waan jiru takka namoota baay'eetu yaani abdii fuula duratti waan namatti uumillee qaba onnini nulleeni laaftu as hin geenye akka sirbii Oromoo baay'ee jiru san ni jira miti laaftu as geenye isa jiru san. Bonneeti miti boonye as geenye kayyuu san. Yaani baay'ee isaa namni akkanumatti uffannaa kiyyaa fi uffannaa isii ilaalaniituma haasaa kiyyaa fi haasaa isii ilaalaniituma akkanumatti akka waan salphaa walitti dhufnee wayii tokkotti ilmaaman baay'ee jira garuu jilbaayyaanii waliin dubbatan. Jilbaa fi shalachaan urate osoo yaanee walitti dhufu. Amma ashittiidhaan dubbii dhiisiiti. Dubra babbareedaa akka heeti kana gadda dhalijii soddaa taana ilmaan ni qabna dhufnee isin raawwanna inshallah. Dhageessi as jala dhageessi firraa achi ari'ee gamana jirti mana feensi jirti gamarsi. Okay dhageenyaan dhageessi yookaan itti jajjabeessi. Soddaa taana. Waan naamsate barbaadatu dhageessi. Ashitti dhuma ashii akkami nagee afayyaadha. Haarusni akkam. Taa'ina yeroo hin gubina yeroo amma maashinni keessan lachuutu yeroo itti laal ilmoota gurrinis hin dhukkubne ijjinis hin dhukkubne garama gurrii baakaatti bocoocoo qabne yeroo maashinni keessan oomishu san keessa jirtan amma yeroo kana itti fayyadama yeroo piriintarri akka gaariitti waa piriinti godhuu danda'u yoo itti fayyadamte osoo dhiintiin fixanne booda. Afandi yeroo tokko injoo yaa godhani daakuu dhufuu irraa billaa leeyka. Kanniif amatti akkaa filama kanniif yeroo tana yeroo maashinni akka gaariitti waa oomishu kana jajjabaa oomishu fayyaa qabu oomishu kana itti fayyadamuun barbaachisaadha. Yoo kan jarri kun shaarukaanii fi kajool baanan san ta'aniiti booda irraanfatanii walumatti injoo godhuu malee waa dhaluu irraanfatanii as gubbannu raafan yoo kan hin taasisu akkasii. Hayyee gaafandiin waan argeeti akkaan gubadhaa isin jechuu deemaan saadafte hin jajjarin ati qonjee godha. Amatti akka biyyaans ni jira miti amatti akka injoo godha san booda amanni duraa kun beete Oromoo maal jettiin baranoo jettiin beeta amata duraa kana amma duraa kana qaccalloo shaashaa jaa injoo godha san booda akkasitti bismillaahi san booda jettan malee. Aboo dhageessi bilmaa gurmeessa. Namnummaan amata duraa fuudhee amata itti aanu galee isaanii ammallee baranoo. Akkamitti maal jedhi beektaa? Si ilaal ooruu hakaafee xarafatti waa xiqqashu kana si haftee jee. Saadaa dhalee siila bahee jabbiin akkana mana keessa ooriitu jee. Jaartiidhaa dinqa kana laal bakka siree gadii san bakka itti bu'a siree riqiitti akkana gallaalte bakka san rafu jirtu arkitu jee akkanatti lafatarraa googaraan kuttee jee laal akkanatti qashachuu kuttee jee. Ini sigaaraa ta'e qabsiifatee hirriiba akkana jechiise roobni kun gubbaadhaa qab haajuu jee maaltu hafe jee tanaa achi du'a malee. Awoo gaamsa maashaallah silaa gutakka ashitti hidhanya tana sibiratti harkee ijatana numaan fadhaa beekattee ulee hedduun furachaa ture. Ammoo waa hedduurraa harkalleedha beekattee maashaallah
jecha amantiin jee ilmoollee negatiivitti furatin haala namni jiru waan jiru godha namatti dhufee wajji beekatta amma jiru eegaltee jirta. Mee abdii irratti ni daafi naafaan dhufte wanni ni isin dhaamu imagine laal waan kanatti yaada waan kana si dardaraa si gana fiigee waa qabuu danda'u ilma keetiis cinaa fiigee waa qabuu danda'u fiiguus bahuu danda'u intalateetii lama sin ta'in amma irra guddaan gurraacha booda irra guddaa hin addaatin isinii wal fakkaatu si gurbaa keetii fi abbaa gartee obboleeyyan hanga isin ijaan takkatti waan namaa ta'a biran ta'anii jetti dalagaan ganamaa fuunii ilmoomatti jette Oromoon dur beekta waan jetteef qabdi Oromoonis amma biyya tanatti eega dulloomanii uumaa fixatanii ilmoo dhalanii ijoollee abiyuus godhan beekte rabshaa isaanii hin danda'an iyyeessa isaanii hin danda'an bara irraa jijjiiruu hin danda'an kakkabalanii ijoollee maatiin hidhatti guuramaa oolti soo kanaafuu balaa keessan keessallee hin jirtanii ammoo waliin isin dhaamu amma tokko lama sadiillee fudhadhaa amma sadiittillee gara tokko illee ta'isin sadiillee fudhadhaa enjoy goone yoo jettan ammoo wanni hundinuu yeroodha qabdi. Amantii bari ifama Oromoon silaa bari yoo isin turte amatuma duraa jidduu baate malee isin akkasitti turtu. Jarri kun turuu enjoy godhu jiru kanatti turuuf jarri kun jiru jalata keessa jira warra jarri. Oyi. Lakki anyway wanni fandiin jechaa jirullee waan dhugaati ilmoon namni if beekulleen gaariidha maali ifii kana beektaa teestiif godhulleen gaariidha likkiin jiramu likkiin jiruutu ni beektaa ilmoonni himaa dhabamu cufaafu hamtuun qabdu riskii tasii fidattee dhuftii walitti nama hiitii yaa dhugaadha ammoo garuu fakkeenyaaf wanni inni raajee fi namni tokko beektaa akka yeroo ilmoo qabuutitti yeroo ilmoo hin qabneetti yeroo ilmoo qabu waliin hin gammadu jaalaltii isaa waliin qabanii waa hedduu ekspiriyeensii godhuu qaba beektaa namni osoo ilmoon dhallee deema bakka gaggaarii bakka bashannanaa lafa dhedheertuu umaatillee qabaachuu baattan deemaa miilaan sigalee wajjin jooyi godha wanni kun hundinuu booda yeroo akka amma qabdanii tanan harkattan booda gaafa ilmoo harkattanii nama lamarra nama sadii taatanii waa hedduu jira takkafa bakkuma deddeemtan tanaa bakkuma bashannanaa bakkuma raahaa dhaquudhaafu akka waggaa ilmoo hin qabne kan waggaa ilmoo qabdu hin taatanii ammaan tan enjoy godhaa silaagaa public figure taatanii jirtan beekte silachuutu ammaan tan siif jettiinis nama meeqaa guyyee isin laayiviin dhufe heddusanii ani osoo eeguutiin ajaa'iba waan isin ta'u dalagarraan jira naafis isin dabale nama hedduu akkasii eeguu ture ammoo kan namni waraabeen argu ture maaliif hanqamta akka ummataaf amma maashaallah tanaafuu enjoy godhaa namni illee kaaba walitti dhufuu keessan qofa osoo hin ta'in enjoy keessan illee isinirraa fakkeenya fudhachuu qaba beektaa Oromoon. Nama hedduu jira eega fuudhee booda enjoy godhuu irraanfatu osoo hin fuudhin enjoy hojii godhaa garuu eega fuudhee booda waan sanni dagata isin maashaallah amma gaata halaalsi galee Allah amma gaakkiif jechuun